Akkam jirtu hordoftoota sagantaa Faaktii Niws Miidiyaa qophii afaan Oromoo. Sagantaa har'aatti irratti kan xiyyeeffannu oduu ispoortii irratti. Sagantaan kun akkasiin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuu fi hiriyoota fi maatii akkasumas namoota biraatis akka dabarsitan gamanumaan isin gaafannaa. Yaada qabdan yookiin immoo wanti fooyya'uu qabaatan jettan karaa iimeela keenyaa factnewsmedia yookiin immoo FNM Media 30@gmail.com, Telegramii fi WhatsAppiidhaan toora lakkoofsa bilbilaa keenyaa 711-10-81-32 irratti nu quunnamuus yookiin immoo yaada keessan kaa'uu ni dandeessu. Karaa toora Facebookii fi akkasumas YouTubeidhaan yaada qabda waan fooyya'uu qabaatu jettan achirratti nu eeruu ni dandeessu. Akkuma beekamu sagantaa har'aa keessatti kan qabanne waa'ee ispoortiitii akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerraa. Kan qopheessee isinii dhiyeessu ani Taaddasa Lammaatii, turtii gaarii. Dorgommii shaampiyoonii atileetiksii addunyaa Hangarii magaalaa Budaapest geggeeffamaa jiruun Itoophiyaan warqii lammaffaa argatteerti. Dorgommii maaraatoonii sanbata geggeeffameen atileet Amaanee Bariisoo fageenya kanaan mo'achuun meedaalaa warqee Itoophiyaaf argamsiifteerti. Atileetiin Itoophiyaa biroo immoo Gooyitoom sillaasee immoo lammaffaa ba'uudhaan meetii argatteerti. Atileetiin Morookoo Faaxumaa Hazaraa Gardaadi immoo sadaffaa ba'uudhaan naasa innaa argattu. Atileetiin biroo Itoophiyaa የዓለም ዘርፍ የዋላው ሸነፋ xumurteerti. Atileetiin Amaanee Bariisoo dorgommii maaraatoonii kanaan sa'aatii 2 fi daqiiqaa 24 fi sekondii 23 fiiguun kan mo'atte. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed injifannoo kanaan gammachuu itti dhagahame gama marsaalee hawaasaa isaaniin barreessaniiru. Dabaluudhaanis tokkummaadhaan hojjennee injifannoo guddaa dabalataan hedduu gamuun ni dandeenya kan jedhu kan dabarsani. Itoophiyaan dorgommii Hangarii magaalaa Budaapest geggeeffameen jiruun meedaalaa warqee fi meetii maaraatooniin argatte dabalatee meedaalawwan 8 sassaabbatteerti. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa leenjisaan fiigicha dheeraa kan ta'an gargaaraan koomishinar Hussein Sheboo dorgommii maaraatoonirraa meedaalaa dabalataa akka eegan gaafa jimaataa BBC'tti himanii jiru. Akkuma isaan jedhan sanbata atileet Amaanee Bariisoo atileetii Gooyitoom sillaasee dorgommii maaraatoonii dubartootaa tokkoffaa fi lammaffaan ta'uun injifachuun Itoophiyaan meedaalaa dabalataa argamsiisaniiru. Akka Hussein Sheboo jedhanitti Itoophiyaan kanaan booda dorgommiiwwan 4 irraa meedaalaa dabalataa ni eegdi. Dorgommiiwwan meedaalaa irraa eegan kanneen dorgommii fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 kan dubartootaa fiigicha meetira 5,000 kan dhiirotaa fi dubartoota akkasumas maaraatooniidhaan dhiirotaanii. Fiigicha meetira 5,000 irratti Noorwee irraa morkiin cimaa Itoophiyaa akka eeggatu himan Hussein Sheboo. Akkuma 5,000 dhiiraa Noorwee irraa mucaan Jaakob jedhamu mucaa tokko kan Ispeen baay'ee cimaadha. Haa ta'u immoo atileetiin Keeniyaas isaan kanaaf haaluma salphaatti waan harka kennatan natti fakkaannu jedhe Hussein Sheboo. Gama dubartootaanis isheen riikardii cabsite fiizii intalli Keeniyaas sun jirti. Isheenis cimtuudha. Haala gara biraatiin immoo Siifaan Hasan irraa atileetonni Itoophiyaa dorgommii cimaa akka eeggatan himaniiru. Fiigicha meetira 5,000 dubartoonni atileetota Itoophiyaa 4 gulaallii kan darban yoo ta'an atileetiin Keeniyaa ciccimoon 2 fi Neezerlaandiif kan fiigdu Siifaan Hasan dorgommicha cimaa akka taasisan kanarraa warqee akka eegan himan gargaaraan koomishinarichaa Hussein Sheboo. Gama biraatiin fiigicha xumuraa meetira 5,000 dubartootaan morkiin atileetota Itoophiyaa atileetota Keeniyaa jidduutti taasifamu si'oominaan eeggamaa jira. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaa Hangarii magaalaa Budaapest dorgomaa jiruun boru xumuramuusaa argata. Fiigicha xumuraa meetira 5,000 dubartoota har'a galgala sa'aatii 3 fi daqiiqaa 50 irraa eegalee morkiin atileetii Itoophiyaa
atileetota Keeniyaa fi siifan waliin taasifamu si'oominaan eeggamaa jira. Fiigicha meetira 5,000 dhiirotaan immoo morkiin atileetota Itoophiyaa, Noorwee fi Ugaandaa jidduutti taasifamu ni eeggama. Fiigicha meetira 5,000 dubartoonni atileetota Itoophiyaa 4 gulaallii kan darban yoo ta'an, atileetiin Keeniyaa Ciccimoo lamaa fi siifan Asan dorgommicha cimaa akka taasisan gargaaran koomishinichaa Obbo Hussein Shibo BBCtti himaniira. Atileet Itoophiyaatiif miirri meedaaliyaa argamsiisuuf qaban cimaa ta'uu heeranii dorgommii fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dubartoota fiigicha meetira 5,000 dhiirotaa fi dubartoota akkasumas maaraatoonii dhiirota Itoophiyaatiin meedaaliyaan dabalataa kan abdatu ta'uu isaanii dubbataniiru. Itoophiyaan hanga ammaatti meedaalaa dorgommichaa argachuuf karoorsite 10 keessaa 8 milkeessuuf shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Budaapest geggeeffamaa jiru boru hagayya 21 bara 2015 xumurama argata. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa Fact News miidiyaa afaan Oromoo fiigicha maaraatoonii Budaapest magaalaa Budaapest Angaaritti biyya Angaaritti geggeeffame viidiyoo armaan gadii kana isiniif dhiyeessina. Gamanumaan egaa galmaa'ee dorgommiin fiigichoonni gammachuu guddaatu nutti dhagama. Irra caalatti atileetonni keenya kan biraa warqii dabalataa, meetii dabalataa, naasa dabalataa yoo nu fidan kun gammachuu guddaadha. Egaa wanta argametti gammachuu guddaan nutti dhagaamee jira. Gara fuulduraattis kana caalaa akka hojjetan abdii qabna. Waan waliin turtanis galatoomaa isiniin jenna. Sagantaan kun akka isin bira ga'us like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Nagaa tola. Ethiopia will retain gold in the women's marathon in Budapest 2023. Sebastian Coe to the left there, holding the finish banner for this marvellous Ethiopian athlete. She is world champion, Shankule of Ethiopia. Amaanee Shankule, the third quickest athlete in time, in all time, is the fastest in the world this year in Budapest. And there a silver medal for last year's champion, Sillaasee. A stout defence of her title, just fell one place short. And Gardadi of Morocco. Who could have predicted this? If you had tried to get odds on this, you would have made so much money this morning. But it's not about money, it's about medals. These are forever, these medals. And this from Fatima Ezara Gardadi at the age of 31 in only her third marathon. And it's going to be, funnily enough, almost identical to her two so far. 2:25.03, 2:25.07, and unofficially 2:25.17 in Budapest. Miraculous running from Gardadi, and boy did she finish fast, Sonia O'Sullivan. She finished strong and she looks like she absolutely cannot believe it. And here is እንኳን ደስ አላችሁ የወርቅ የብር በማራቶን አምታችኋል። በመጀመሪያ እሺ አማኒ የመጀመሪያ የወርቅ ሜዳሊያ በዓለም ሻምፒዮና ማራቶን ውድድሩ እንዴት ነበር? ስሜቱስ ምንድነው? ውድድሩ አሪፍ ነበር። አሚና የከፈተችው ጎተት ናት። እኔ ቀጠልኩበት። እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ነው። አምና የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ነበርሽ፣ ዘንድሮ የብር ሜዳሊያ አሸንፈሻል። ምንድነው ስሜትሽ? እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ማለት ስራችንም የገባነው አንድ ላማ ያለው አንድ ወርቅ ነው። ወርቅ ለመውሰድ ነበር፣ ግን እኔም ደግሞ እንደ ወርቅ እንደወሰድኩ ነው የማስበው። ማለት ደግሜ ማዳሊስ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አስገራሚ የቡድን ስራ ይታይ ነበር። በጣም ጠንካሮች ነበራችሁ። ብዙ ሰዎች የአየር ሁኔታውን ፈርተው ነበር። አልፈተናችሁም? አይ አሪፍ ነው። እንደፈራ ነው አይደለም። ከኛ ይልቅ ሰው ፈርቷል። አሰልጣኞቻችን እዚህ ያሉት የቡድን መሪ ሁሉ ፈርቷል። ታውቃለህ አየሩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን የነሱ አምላክ ረዳንና ብዙም አልከበደንም። ያው ወይዘሮ እንደሞት ይሞቃል በእንደኛ ሀገር ግን ደግሞ የተባልን ስንተገብር ነበር። ውሃን ማስታገል ወንድ እናረጋለን። ይልቁንስ ከኛ ይልቅ የተቀራኒ ግንባችን ነው እንዳም የከበዳቸው ወይዘሮ እነሱ ነበር ይቋቋማሉ ተብለን ያሰብነው። ግን ደግሞ ያው
ጠንክረን በመስራታችን ሁሉን ተቋቁመን ይሄ ውጤት ማምጣታችን አምና አሸናፊዋ ጋር አብሮሽ የሮጥሽው አሸንፋለሁ የሚል እምነት ነበረሽ? ጉይይቶትዬ ጠንካራ ናት። ደግሞ በጣም ነው የምወዳት። በዚህ አጋጣሚ እውነት በጣም እወዳታለሁ። ከኔ ጋር ስላለች ሳይሆን እነግራታለሁ እሷምና ያው እንደዛም ቅን ነችና በቅንነት ስትሰራ ወርቅ ለኛ እንደሚሆን አስበናል። በዚህ ሆነ በዛ ማንንም ወስድ ማንንም ወርቅ እናመጣለን ነው ለሀገራችን። እግዚአብሔር ረድቶን ወርቅና ብር አገኘን። ደስ ይለኛል። አምና አሸናፊ ስትሆይ ብዙ ጊዜ በተለይ ማራቶን ላይ ተደጋጋሚ ውጤት ማምጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የብር ሜዳሊያ አግኝተሻል። ጠብቀሽ ነበር? እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት በነበረኝ የውስጥ ትንሽ ሀዘን ውስጥ ስለነበርኩኝ ተመልሼ ያኛው ውጤት ለማምጣት ይመጣል ይሆናል የሚል ሐሳብ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን አብረን ስትሰራ ያበራቷታል እንዳለችው አማንዬ አብረን በመስራት ጠቅሞናል። እየተጋጋዝን ነው የምንሰራው፣ እየተያየን ነው የምንሰራው። ኦልሬዲ ውድድር ገብተንም አንድ አይነት እንኳን ደስ አለሽ እላለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለሽ።